Aku zat barbaati summa qaba. Dhuguma rakkoolleen qabdi. Rakkoon isiin qabdu jamin namaa qajeelti rakkoo yoobru qajeelti rakkoo namni achi keessa waan hafaadha jedhulleen dhuguma isanii tanaallee xixxana namu barsiiftan. Amma karaa laftuudhe kana gisee waaqiroo bisaan guddoo jira. Ammoo lafti oobru guddoon lafti namni oobru qotachuu danda'u guddoon kana gamaachi jirti. Karaa beedee kan argu jidduu san lamaanii akka amma abbaa abu kana bas guddaa jira. Ka gisee nagaa namni danda'e waltiyyuu namni gisee rooba namni danda'e waltiin dabar. Waan karaa kan zaid gaafachaa turanii mootummaallee karaa deebii kan nu qopheessee galata qaba. Ammoo karaan kun faayidaa guddoo qaba jechuudha. Nigdii faayidaa qaba. Ayyee rakkoo nageenyaati faayidaa qaba. Waan guddoo faayidaa qaba jechuudha. Duri laftulaa tana daandii martitti jedhanii daandii ollarra kan martuu jiru. Amma mootummaan fakkeenya daandii kan nu baasuu fi galata qaba. Nulleen karaa gaafachaa turre rakkoo jirtu wal qabsiifnee gaafachaa turre deebii tan argachuu fi galata qaba. Mootummaallee galata qaba. Isanillee galatooma innaa anillee nagaraan keessaa baa karaan bu'aa guddoo qaba galatooma.